Magaalaa Adaamaatti abbaan qabeenyaa mana barumsaa Awwaash obbo Damis Lammii ayyaana Faasikaa bara 2016 sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasise. Deeggarsi taasifame zayita nyaata, qullubbii diimaa, killee fi lukkuulee yommuu ta'u, kaayyoon deeggarsichaas kan hin qabne akka isa qabutti ayyaana gammadee akka ooluufidha jedhan abbaan qabeenyaa mana barumsaa Awwaash obbo Damis Lammii. Itti aanaan hoogganaa waajjira barnoota magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaa'ee manni barnootaa beekumsa kennuu qofa osoo hin taane harka qalleeyyii gargaaruun illee shoora olaanaa baachaa jiraachuu himan. Awwaash sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaatiis tajaajila hawaasa isaaniitiif guyyaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan deeggarsa guyyaa har'aa ifatti taasisan kana asumaan ifatti banuusaa ibsuu barbaada. Kanaaf isinillee hawaasni keenya manneen barnootaa abbootii qabeenyaa akkasitti isin cinaa dhaabatan kana gammachuu isinitti dhagahamuu qaba. Abbaan qabeenyaa mana barumsaa Awwaash obbo Damis Lammii akka jedhanitti kennaa yommuu kenninu kan Waaqni nuuf kenne irraa waan ta'eef akkasumas wal gargaarsi duudhaa amantii fi hawaasa keenyaati. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa kanas ayyaana Faasikaa sababeeffachuun kan hin qabne gargaaruun guyyaa ayyaana haala gaariin akka inni kabajatu gochuufidha jedhan. Kannaan Waaqayyotu nu barsiise, kannaan kan Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo irraa baranne kannaadha. Kanaafuu kan inni nu kanne irraa kannaa jirra malee wanni nu ofii keenya kannaa jirru hin jiru. Kuni garuu uummata keenya keessattis guddachuu akka qabu kan jedhuun qaba. Akkanaaf kan jirra jechaadha. Itti dabaluunis obbo Damis kennaan kenname kunis qarshii 100,000 fi 50,000 ol ta'uu himan. Haaluma kanaan hawaasaanis kanarraa hin qabne bu'aa qabaachuu waan danda'uuf cimtanii hojjechuun jireenya keessan jijjiiruu akka qabdan jechuun dubbatan. Kana boodas deeggarsa keenya kanumaan dhaabna osoo hin taane dargaggeessa hojii dhabeellee hojiitti fiduuf qophii ta'uu himan. Qarshiin warra kana karaa 150 akkabaabiidha. Handaaqoo, puuphaa fi shunkurtiidha. Zayitiidha kan kennine. Nama 120 akka fi kanaafuu karaa 150 akkabaabiidha. Kuni guddaadha muti kannaan guddaa ta'uu danda'een namoota biraa hin barsiisa kan jechuurraa kan ka'e. Kanaafuu fuuldura immoo sagantaa adda addaa qabna. Kunis maalidha baay'inaan dargaggoo Itoophiyaa keessa jiran keessattuu Oromiyaa keessa jiran. Namoonni deeggarsi taasifameef tokko tokkos abbaa qabeenyaa deeggarsa isaaniif taasise galateeffachuun yeroo qaala'insi gabaa ol ka'etti yaaddoo tokko malee ayyaana akka kabajnu waan nu taasiseef jechuun galatoonfatan. Daaqollee erganne, inqulaalillee erganne, zayitiillee erganne, shunkurtiillee erganne. Baay'ee tokko nutti dhagahamee jira. Wanni manatti illee qopheeffanne hin jiru. Dhugaa Waaqaa. በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። በጣም እናመሰግናለን። በእውነት ለረዱን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣቸው እንላለን። በጣም እናመሰግናለን።